Akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota Sabaaf Teek. Har'aan tana viidiyoon keenya har'aa aayidrooppii yeroo ammaan tanaa aayidrooppii abbaa qabeenyaa addunyaa kanaa Elon Musk yeroo ammaan tanaa liisti ta'e gara qarshiitti jijjiiramuu deemu guyyaan 13 qofti hafee aayidrooppii X Empire gurgurachuudhaaf aayidrooppii kanarraa qarshii guddaa argachuudhaaf maal guutuu qabna akkasumas aayidrooppii kanarraa maal fa'aadha godhachuu qabna haalli aayidrooppii kanatti hojjetanoo akkamii hajoo waliin kan laallu ta'a. Namoonni X Empire hin jammarin hangammatti telegiraamii keessan irra deemuudhaan iddoo sarchii gubbaa sanarratti X Empire jechuudhaan sarchi nu gootu jechuu X Empire jettanii erga isin sarchi gootanii booddee ififoo haala kanaan isinii fida karaa itti qabu yookaan ka verify ta'e kana laaltanii irratti ni tuqattu. Namoonni hedduun keessan iddoo play kanaan seentu iddoo kanaan waan connection guddaa gaafatuuf yookaan immoo waan isiniif dafee hin hojjenne jecha iddoo X Empire joo kana tuqachuudhaan open app joo kana irratti tuqachuudhaan haala kanaan iddoo kanaan keessan seentu jechuudha. Ergasii akkuma argaa jirtan aayidrooppiin kun liisti ta'uudhaaf guyyaa 14 qofaatu hafee aayidrooppii kanarraa akkamitti qarshii guddaa argachuu dandeenya akkasumas liistii yommuu gizee ta'e maal fa'aadha gaafataa kan jiru isinitti himuudhaaf dhufeetiin jira. Chaanaala kanaaf immoo haala tanaan subscribe gochuun dagatina isin jecha hanga dhuma viidiyoon afaana turaan afeerraa kiisha. Erga haala kanaan keessa isin naqee booda aayidrooppii kanarraa lakkuma isin hojjechaa deemtaniin anamma akkuma argaa jirtan reefumaan tanaan jalaa hojjedhee bee miliyoona 500 akka nanaa kannee jiraachuu isinis hanguma hojjechaa deemtaniin aayidrooppii keessan guddisaa deemuu dandeessu jechuudha. Aayidrooppii kanarratti milkaa'aa ta'uudhaaf jalqaba waan leevilii keessan guddisuu qabdu jechuudha. Leevilii keessan akkamii guddisnaa namoonni jedhan immoo leevilii keessan guddisuudhaaf profit per hour keessan bitachuu qabdu jechuudha. Profit per hour akkami bitannaa kan joof waliin ilaalaa jiru. Aayidrooppiin kun namoota dhiyumaan tanaa'u namoota leevilii 5 ol jiranii fi akkasumas namoota profit per hour miliyoona 100 ol jiraniif NFT waan jaamu badhaasa NFT jaamu kanneef jira jechuudha. NFT'n tokko gara qarshii doolaara 40 fi sanii ol jechuudha yeroo ammaa kanatti. Isinis parsantaa 70 waan NFT badhaasee jiruuf namoota parsantaa 30 ganaa badhaasuu deema. Namoota san keessa badhaafamaa ta'uudhaaf wantoota isin guuttachuu qabdan hundumaa'u isinitti himachuu jalqabarratti NFT badhaafamaa ta'uudhaaf leevilii keessan guddisuu qabdu jechuudha. Leevilii keenya haala kamiin guddisnaa kan jiruudhaaf immoo improve kajoo kana jala seenuudhaan iddoo akkuma argaa jirtanitti kaardii fi leevilii kaardii qarshii hanga kooniidhaan bitattan asirra isiniif kaa'u jechuudha. Kaardii kana bitachuudhaan yommuu kaardii kana bitattan leeviliin keessan guddataa deema akkasuma paraawuriin keessan ida'amaa deemaa jechuudha. Yommuu kaardii takka bitattan kaardii laaltanii hanga koonii qabdaniin laaltanii profit paraawurii keessan guddisaa deemtu jechuudha. Yommuu profit paraawurii keessan guddisaa deemtan akkasumas leeviliin keessan illee profit paraawurii keessan irraa guddachaa deemaa jechuudha. Koonii leevilii guddisuudhaaf akkasumas profit per hour guddisuudhaaf koinii walitti guddifachuu qabdu jechuudha. Koinii immoo akkamitti guddifannaa kan jiruuf zaazaa jala deemtanii taap gochuudhaan irraa guurrachuu akkasumas taaksiiwwan isaanii hunda jala seentanii taaksiiwwan isaanii hunda akkasumas deeyilii riiwardii guyyaa tokkorraa gizee jammartan miliyoona 14 akkasuma hanga guyyaa inni itti dhumuu deemu kanatti jalaa fudhachuu qabdu jechuudha. Anamma akkuma argaa jirtan biliyoona takka tuqaa lama naafannee jira. Akkanumatti isinillee koinii keessan guyyaarraa iddoo kana dhuftanii jalaa fudhachuudhaan leevilii keessanii fi akkasumas profit per hour keessaniin koinii keessan bituudhaan guddisuu qabdu jechuudha. Badhaasa NFT san osoo inni listiin ta'een duratti argachuudhaaf akkasumas YouTube isaanii viidiyoo isaanii daawwachuudhaan koinii keessan walitti fudhachuu qabdu jechuudha. Viidiyoo YouTube isaanii koodii waan qabduuf koodii isaanii telegiraamii chaanaalii Sabaaf Teek irratti isinii galakkaseetiin jira. Achirraan ergachuu ni dandeessu jechuudha. Yommuu isin YouTube isaanii daawwatanis koinii isiniif kannaa akkasumatti namoonni toonii hanga qabdan tokko transakshinii gootanii fudhachuu barbaadan illee toonii keessan transakshinii godhatanii fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas rebus of day hajoo kanallee Google irraa galchuudhaan achiin koodii fudhatanii asii galchuudhaan irraa fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Anamma walumaa galatti koodiiwwan X Empire hundumaa waaniin bakka tokkotti walitti qabee telegiraam chaanaalii Sabaaf Teek irratti isiniif galakkisu. Telegiraamii Sabaaf Teek join gochuudhaan achirraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas istoorii keessan irra kaayyachuudhaan koinii miliyoona 400 fi sanii ol argachuu ni dandeessu jechuudha. Yoo istoorii keessan irra kaayyachuun barbaanne illee iddoo next ijoo kana tuquudhumaan irraa deebi'uudhaan erga haala kanaan isin booda irraa deebi'uudhaan yoo check gootan
coinii miliyoona 400 keessan haaluma argaa jirtan kanaan isiniif kana claim jala godhatanii itti fayyadamu qabdu jechuudha guyyaa hangaa fi kana keessatti irraa fayyadamaa ta'u inni biraa namoota friendly keessan afeeruudha namoota shayyoo afeertan miliyoona takka akkasumas namoota 10 yoo afeertan miliyoona 200 hanga miliyoona 300 isinii kannuu danda'a jechuudha akkasumas telegram channel isaanii join gochuudhaan miliyoona 400 akkasumas wantoota isaanii X yookaan Twitter isaanii join gochuudhaan fudhachuu taaksiiwwan isaanii isiniif fidan hundumaa join yookaan yoo YouTube ta'e subscribe gochuudhaan hanga dandeessanitti coin keessa walitti qabatanii levelii fi profit per hour keessan irratti xiyyeeffannaa godhuu qabdu jechuudha Xempire irraa yeroo inni list test qarshii fayyadamuudhaaf wantoota isaan asirratti isiniif fidan kana hundumaa'u anamma hundi wanni akka gurraacha meetaa hundi waan hin fudhadhee jiru isinis akkanumatti fudhachuudhaan profit per hour keessanii fi levelii keessan guddisuu qabdu jechuudha yommuu isin profit per hour guddifattan ifumaafuu leveliin keessan guddachaa deemaa jechuudha levelii yookam xiqqaatee ilaan gadi 20 olii deemachuu qabdu jechuudha sanbooda amma fakkeenyaaf yeroo nama afeertan akkuma argaa jirtan kanatti yeroo nama afeertanii namoonni isin afeertan san hojjetan haala kanaan isinis boonasii isiniif kanna anamma nama afeeretiin namichi kun hojjetaa jira anamma boonasii naa kannee jira boonasii kanallee claim jalaa godhachuudhaan hanga dandeessanitti namoo hojjetu afeeruudhaan namoonni gisee hojjetan taaksii yookaan coinii keessa walitti qabachuu ni dandeessu jechuudha eega coin keessa walitti qabatanii booda profit per hour dhaa fi levelii keessan guddisuu qabdu jechuudha inni biraa daily combo akkamitti fudhannaa kan jiruuf daily combo fudhachuudhaaf iddoo CT joo kana jala seenuudhaan akkasumas investment kajoo kana irratti tuqachuudhaan hanga dandeessanitti daily combo isaanii kaardii wal fakkaatu laallatanii irratti tuqachuudhaan kaardii wal fakkaatu fudhatanii miliyoona 2 miliyoona 3 hanga guyyaa duraa yoo jalqabdan miliyoona 2 miliyoona 3 akkuma guddachaa deemtanii hanga miliyoona 300 illee kaardii takka irratti isiniif kennuu danda'a jechuudha kaardii daily combo illee telegram channel sabaaf tek irratti isiniif hin galakkisa achirraa argachuu ni dandeessu jechuudha namoonni Xempire hagammaa hin amanin immoo Xempire airdrop amanamaadha airdrop ni kafala jaamee eegamaa jiru keessaa airdrop abbaa qabeenya Elon Musk waan ta'eef jecha airdrop kana amanaadha akkuma beekamu telegram of qofa osoo hin ta'in YouTube channel isaaniitillee verify godhatanii jiranii jechuudha telegramii qofa osoo hin ta'in YouTube channel isaaniitillee verify godhatanii jiranii jechuudha argaa jirtan YouTube ni isaaniitillee Twitter illee channel telegram channel illee hanga danda'ametti isaan waan hundaan xumuratanii jiranii guyyaa 14 kana keessatti irraa fayyadamaan isiniin jaa video itti aantu waa'ee Bloomii airdropin Bloomis airdrop yeroo ammaan tana qaalii ta'e keessa isa tokkodha akkaataa airdrop Bloomirraa coinii guddaatti argachuu dandeessanis waliin kan laallutaa hanga dhuma videootti waan nafaana turtaniif guddaanaaf galatoomaa channel kanaaf haarii ta'an subscribe gochuudhaan video kana like gochuu hin dagatinaa isin jecha anaaf like waan guddaadha isin irraa humata kan irriftu hanga video sanii walitti deebinutti nagaan naaf tura